Akkuma kaamata duree argaa jirtan kanatti qabxiilee gartanii gaggabaabsee waa hedduu jira ammoo gabaabsee isinii kaa ture waan dhufeen of oolcha. Guyyaan boruu adoolessa guyyaa 24 guyyaa seenaa guyyaa yoo xiqqaatte inshaallah rabbi haa jedhu gartee kaa seenaa itti dalagamuu deemu biqiltuu dhaabuudhaani. Isarraallee waliin laallaa kun duulaa masjiida diiguurra godhaa jiranis gaggabaabsee irraa isinii tuqa. Kaachirraa fi ammoo Eertiraa fi Itoophiyaa irraallee isinii tuqa waa'ee Filisxeem illee isinii tuqa jechuudha. Oduu gammachiistuunis jirti inshaallah isinillee isinii tuttuqa gaggabaabsee haala yeroo irraa akkasuma wanni hedduu waan qabuuf ammoo gaggabaabsee isinitti hin dheeradhullee inshaallah haga danda'e isinii tuttuqa jechuudha. Bakkii jalqaba irraa eegalloo rabbi biraa taate inshaallah adoolessa 24 guyyaa boruu akkuma poostillee waan hedduu isinii goone akka namni yaadatuu fi guyyaan boruu guyyaa seena qabeessaa fi guyyaa biqiltuu yoo rabbi jedhe inshaallah guyyaa biqiltuun miileenatti laakkamtu miileenaa 700 itti dhaabbachuu deemu. Warri kaa Finfinnee jirtan bakka jirtanii akkasuma namoonni viidiyoo kee dhageettanii basiin duras illee quban qabne si yaadachiisuudhaaf baanee kaa isa san dhaabuun dirqama kennaa jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin biqiltuu dhaabuun kaa biqiltuun tun gosa hedduu qabdii ni beeytanii. Ajriis illee warri amantii musliimaa keessaa nu beeytanii namni biqiltuu takka dhaabe rabbiin jannata keessatti muka jannataa isaa dhaabaa jechuudha. Maaliif biqiltuu bineensatu irraa nyaataa jala qubatanii qilleensaaf qorsaaf roobaaf waan hundaaf jechuudha. Muka dhaabuun waan tokko waan gartee nama fayyadu dhaabuun galata guddaa rabbi biraa namaa qabdi jechuudha. Maaliif nama hedduu irraa fayyadama. Addunyaa tana keessa biyyoonni guddate warri biyya alaa keenya turtan ni beektanii mukni ni kunuunfama jechuudha. Doktora qaba. Qorsatu itti afuufamaa hin muramu. Dhorka akka malee. Biyya keenya namni ciree kaan gubee kasala godhee maal godhee gurgura. Kanarraa ka'ee namni keenya beelaan waan adda addaatiin gartanii qilleensi hammaachuudhaan lafti gartanii yeroo cufaa sila magariisaa ta'e tun luqqaatee dhumtee bineensi keessaa baqatee rakkoon hedduu uummata keenya irraa qabdee jechuudha. Kanaaf muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Ali rabbuun isaan haa dheeressu nama seenaa ajaa'ibaa addunyaa irratti namoota keenya biratti warra gartee kaa waa'ee hubannoota dandeettii hin qabne uummanni keenya kun kaa hagamtaa akka mukni kun bu'aa qabaa hin beeknu jechuudha. Osoo beeknee namni tokkollee muka muru garuu wallaalina keenya irraa marti kennaa jechuudha. Itoophiyaa keessatti namni harka dhibbarraa tokko bu'aa mukaa beeku hin jiru. Bu'aa harki tokko. Yoo jiraate silaa waa hedduu dalagama. Biyyi keenya biyya uumamaan rabbii mukoota addunyaa kana keessa hin jirre muka waggaa kuma meeqabutu ciranii gubanii waamee gartee qonnaaf jecha balleessanii bineensi keessaa baqatee uummata Oromoo qofaa miti. Bineensi biyya keenyaa arbaaf gafarsaa fi santawwaan keenya baqatanii jechuudha. Nama keenya wajjin akka gartanii leencaa qeerra isaan baatutti. So kanaaf wanni kunniin waan guddaa gartanii ilma namaa biratti jazaa guddoo galata guddaa namaa qabu biqiltuu dhaabuun jechuun hundi keessanuu abbaan rabbi isinii laaffise biqiltuu dhaabuu guyyaa boruu irratti hirmaadhaa isiniin jedha. Bakka jirtanii ofii keessanii fudhaa ba'a. Galata guddaa irraa argattanii jechuudha. Galata guddaa irraa argatanii inshaallah kana gubbatti haa bobbaanuu isiniin jedha. Qabxiin lammata itti aanu ammoo buleewwan tiyyaa waa'ee masgiidaa gaggabaabsee irra tuqee isinii dabra jechuudha. Kun warroota kaadireef warra ganda keessaa bulchitootaa fi warra gartee diinummaa islaamaatiin dhaabbatu laalaa uummanni musliimaallee kan irratti dammaqinna guddoo akka gootan isinii dhaamuu barbaadaa jechuudha. Inni illee maalidhaa keessaayyuu magaalaa Shaggar keessatti jechuudha waan masjiidaan wal qabatetti naannoo magaalaa Shaggarii kana keessa masjiidolee hedduun diigamee ture masjiidni sunniin akka deebi'ee ijaaramu mootummaan baallama seenee ammallee deebi'amee akka gartee masjiidni biraan tuqamne jechuudha. San cabsuudhaan masjiidni tokko magaalaa Shaggar keessa jechuudha ammoo Shaggar City keessa nurraa diigame jedhanii dubbachaa jiranii malkaa naannoo bakka jedhanitti jechuudha. Masgiidni kuni osoo warri majlisaa bakka bu'oonni gartee majlisa naannoo Oromiyaadhaa waan kana dhagaanillee warra dhimmi ilaalutti himanii dhaqamee dalleen isaatii fi gidaarri isaa diigamee jedhamaa jira jechuudha. Kuni ka dalagamu masgiidni kun wanni jedhaniin masgiidni istaandardiin eegganne jedhanii diigan jechuudha sababaan. Masgiidni istaandardiin eegganne yookaan jechuun isaanii akkana fakkaatutti masgiidni kuni hin bareedu yookaan wanna jechuudha. Masgiida gartee itti himamee okay asiin dura akkasinnaan amma gannaa diignee ijaaruu hin dandeenyu yeroo nuu kennaa jedhamee gaafatamee jira jechuudha. Garuu uummata amantii walitti buusuu ergaa asiin dura godhamaa ture isinii himaa turre kanneen mootummaa kana irratti gara danda'amu hundaan uummata kaasuudhaan akka mootummaan kun karaa daangaatiin amantiin waan hundaan akka walitti bu'uuf waan dhibba takka dalagamaa jira jechuudha. Kana wanni gartee hundi hubachuu qabnu uummanni Itoophiyaa keessaayyuu uummanni Oromoodhaa wanni hubachuu qabu. Amma dhukkubni guddaan kan deemu jiru naannoo Oromiyaa keessa jechuudha. Uummanni kun yoo loleef kaayoo gabbayee loluuf qaba akkuma isin dura isiniin tun. Kuni masgiida Walloo keessatti masgiida Boruu Meedaa masgiida seenaa qabu. Isallee akkasuma gartee uummanni
irraa agartee diigamee masgiida seena qabeessa kan silaa diigamuu tuqamuu hin qabne tuqanii diiganii jiranii. Isa kanallee kan uummanni achi kan naannoo san jiru waan kana gubbakka qajeellootti eenyu akka dalagaa jiru mootummaa waliin buusuudhaaf uummata musliimaa akka dalagaa jiran waan hunda isaatu ifa baasanii dubbatanii jiran jechuudha. Haga gahanii uummanni naannoo san jiru bakka san jiru masgiida kana diiguu irra mana keenya agartee haa diigamu. Bakka kaleessa agartee masgiidni kun abboonni keenya akaakayyoonni keenya kuma guyyaa tokkotti jechuudha. 20 itti qalamee itti gorra'ame lafti kun lafa seena qabeessa lubbuu teenya irra dhumata malee gadi hin dhiifnu kan ammoo inni godhaniif ifa baamee jechuudha. Mee viidiyoo sayyoo argadhe isin ilaalaa jira. Wanni kun godhamuufi nuuf mootummaa walitti buusuudha kan jedhu ifa baay'ee uummanni walloo dubbatee jira jechuudha. Warri waan kana dalagaa jirani mootummaa kanaaf nu walitti buusuudhaafi wanni dalagamaa jiru kun dalagamaa jira. Kana nullee hubannee jirra. Haa ta'u ammoo warri waan kana daladdanii gartee nuti masgiida keenya irratti dhabamne asitti akka kaleessaa abboonni keenya asitti qalamanitti irra qalamna malee masgiidni keenya hin diigamu kan jedhanii waan kana dabarsaa jira jechuudha. Gabaabummaa waan kana irratti wanni isin jechuu barbaadu maali? Uummanni musliimaa jechuudha. Majlisnis kan naannoo Oromiyaallee kan federaalaallee namoonni gartee waa'ee kana gubbatti biyyi tun walitti qabnaa uummata kamiinuu namni kamuu sabni kamuu gartee walitti qabna jedhan wanni nuti godhuu qabnu waa'ee kana gubbatti wanni uummanni kunuuti inshaallah. Okay. Play naa gochuu didee na uffolcha. Okay. Sa'aatiin jalaan saammadhu. Play naa gochuu didee. Uummanni musliimaa waa'ee kana gubbatti osoo isin dhageesse bareedduudha. Uummanni musliimaa waa'ee kanarratti wanni dalagamaa jiru godhamaa jiru. Walumaa galatti inshaallah play ta'e. እንዲሁም ደግሞ በመከከርም ጉዳይ ምን ይመስላል የሚለውን መረጃውን እንመልከት። ስለዚህ አሁን እኛ የተመታው ቀበሌ በጎን አለ ደግሞ ማስከበሮችም ጠርቶ ያስመጣው የተባለ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ላንተ ሁለተኛ ደግሞ እኔም እንደኔ ደግሞ አበሬታ ደግሞ ማስከበሮች ቀበሌ ሳያነጋግሩ ከመጡ ተጀራቸው ማለት ይህን ማህበረሰብ መንግስቱን ለማጣት እየተደረገ መሰገር አለ ማለት dhageettanii mootummaa balleessuudhaan waan dalagamaa jiru jedhanii sagalee qulqullummaa dhabuu isaatii fi የሆነ ተጽዕኖ ልናሳድርበት የሚገባ ቀርቶ ማለት ነው። duuba wanni kunniin guutuun keenya dhiifama qulqullummaan naatiif duraat qophaa'uu dhabuudhaa fi wanni dalagamaa jiru uummanni illee wanni dammaqeetti arge maali guchi dalagamaa jiru mootummaatti irratti malee kun uummata musliimaa qofa irratti osoo hin taane mootummaa kana irratti uummata kakaasuuf haga uummanni keenya hubate ilaala. Kana hedduun keenya hubannee jirra. Namoonni ummaan gartee biyya teennaa waan dhibbata akka jennu rakkoo deemaa jiru kana ganda hunda keessatti. Asii shaggar keessaa masgiidni ni diigama. Wanni kun masgiida. Ifamallee naa godhaa maaliif charchiin hin diigamnii fi miti. Charchii diigamu manoota biraa diigamuun agarree yookaan cabu dhiboo waan takka illee agarre. Hadhallee gocha kaleessa dhagaa ilmaan Oromoo gochi kalee dalagamaa jiru warri sirna kalee saniin deemu hadhas jibbaa qabu. Kun jibbaa amantiidhaa qabu. Inni kun kan mootummaa kana diiguu barbaadu hadhallee uummata musliimaa irratti duulaa jiran jechuudha. Kana ni beekna waan duulamuuf walitti himaa baadhi. Ifa. Anillee isinillee ni beektan. Akka nu'uun nama musliimaatiin waan nurra gahaa jiru ni beektan argaa jirtan. Rabbi amanuu sunnaan nurraa mul'achuuf. Osoo biyya kanaaf qabsoofnu waa mara goonu dhiibbaa nurra gahu Maammadi Abdalla Khadija yoo taate hadha kaadiree hedduu biratti bakka hin qabdu. Maqaan sii ba'u dhibba jechuudha. Munaafiqa biratti illee akkas. Kaadiree qofaa miti munaafiqa jira. Warri diinaa isaa irra quban qabne. Aniin du'aa bururraa gaafatamaa. Amantiin biyya kanaa wal kabajjee nagaan akkasiin jiraattu barbaada mootummaan kun. Uummata musliimaa kalee baqata jedhan baqataa miti abbaa biyyaati jedhee baase. Hadha kun laal. Uummanni walloo maal jedhe dhageettan afaan Amaariffaallee ta'uu tokko ifaan poost isinii godha.
wanni dalagamaa jiru masgiida keenya diiguu miti masgiida seenaa meeqa qabu hatta warrummaan kalee nama qaleessuun masgiida kanneen hin diigu. Hatta warri dhufee masgiida kana diiguu deemu maali gochaa karaa faannootiin waan biraatiin dadhaba warri karaa maqaa naannoo Amaaraatiin jirullee achi diigaa jiran. Shaggar keessatti illee warri deemaa jiru warri dhukkuba qabu summii qabu maqaa pilaanii yookaan ammoo istaandardii eegganne jedhaniin masgiida jechuun mana amantii tuquun biyya kamuu keessatti addunyaa keessa jechuudha. Itoophiyaa qofa akka gartee qoshaashaa kanaan deemu jechuudha. Jibbaa islaamummaa kana kalafee isaanii keessaan baane kan yeroo cufaa dhukkubni isaanii wanni bahaadhii akaabaa kibbaa dhaqawwee guuratee fiiguu maqaa siyaasaatiin ol guutuun isiitu wasakni kuni warra jibbaa diinii islaamaa qaban malee rakkoo biriin qaban. Rakkoo siyaasaa tokkollee hin qaban. Dhukkubni isaanii diinii islaamaati. Akka itti nu laallee akka biraati. Kana jaran dhagaa wanni badde haa baddu. Baddi malee saree janni kan ittiin Oromoon wanni badde haa baddu malee dhugaanii dubbannaa jechuudha. Wareegama akkuma namni kun itti kafalee itti kafalle mirga akkuma uummanni kun irraa qabu birraa qabna. Masgiidni meeqa nuti agartee ji'a lama sadii nagaa hin ta'e masgiida diiganii nama akkasii akkas godhanii amma bakka kanaa namoota guuraniidhaa jiran. Maa dubbattanii bara. Imaamonni guuranii hidhaman namoonni guuramee hidhama. Maa dubbattanii masgiida kaartaa qabu pilaanii qabu istaandardiin eegganne jedhanii osoo manoonni amantii birii ka qorqoorroodhaan even qorqoorroo sanuu sirnaan hin qabne waan charchii fakkaatu kaanii bakka hunda keessa taa'u masgiida ammoo diiggaadhaaf isaa 24 oolanii jechuudha. Yaa uummata musliimaa dhageettee duuba siin ga'e Mustafaan. Siyaasaa galgalaa ganamaa garaansi gubatee dubbattee barreessitee sheer gootee tarabbii tana biratti mana rabbii. Mana rabbiiti kun kiyyaallee mikeetii miti. Hadhaa hawwalee teena laal. Wallorraa aayyoon teena sun waan jette bakka kaleessa ittiin goorra'anii abboonni keenya kan dhumatte mana kiyya keenya asii qalama malee asiillee kaanu masgiin kunillee diigamuu jedhanii jechuudha. Isaan ammoo warra waan kana godhe guuranii hidhaa jiran. Kanarraa dubbannee wanni kun akka sirraa'u namni dhimmi ilaalullee majlis naannoo Oromiyaa illee ka federaalaa illee waan kana sirreessuu qaban jechuudha. Tun hagana gurratti isin calaa akka hin bibaante. Qabxii ittaantu dabara inshaallah. Gidduu kanatti waa'ee uummata Filisxeenii isinitu qaba inshaallah. Uummanni Filisxeenii oduu gammachiisu takka jira. Dhiyoo kana wanni deemaa ture mootummaa Itoophiyaadhaa uummata Filisxeenis qubsiisuu deema jedhanii yaasaa turanii. Oduun sun ka olola ta'uun asin durallee isinii tuqee jira ammallee ololumaa. Israa'el gaafachoonni jira mootummaa Itoophiyaa ammoo mootummaa duraan gabbahee waa'ee uummata Filisxeenii irratti kaayoon mootummichi ministeeraallee qabu. Hedduun namaa hadha biyyattii tana keessatti wal fuula keessa wal nu deebisuudhaaf wanni isaan jedhaa turanii fi lafa kaayaa turan muummicha ministeeraa irratti jechuudha. Akka waan muummichi ministeeraa Israa'elii tumsee uummata musliimaa kana irratti gartee rakkoo biraa fiduu deemuu fi warri kaayanii keessaayyuu nafxanyootaa fi warri Oromoo fi jedhan kuni ololoota adda addaa oofaa turanii jechuudha. Kana mee dura akka nam tokkotti ragaadhaan wanni martuu taate jechuudha. Wanni addunyaa kana gubbatti jiru ragaan alatti wanni dhihaatu wanni ta'u takka illee hin jiru. Muummichi ministeeraa kaayoon inni qabu eenyuun duratti illee qulqulluudha jechuudha. መጀመሪያም ድሮም ሲገዛ የነበረ ስለሆነና በኋላም እንደ ሀገር መቆም ስላልቻለ ህዝቡ ያን ምድር ለቆ በብዙ ሀገር የተበተነ ህዝብ ነበር። ደካማ መንግስት አይደለም። እዚያው ፈቀቅ ብሎ ጎረቤት ሀገር ያለ መንግስት አይደለም። ከመካከለኛው ምስራቅ ወደ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ራሻ የተሰደደ ህዝብ ነው። እንኳን ታሪኩን እንኳን ቤተክርስቲያኑን ሀገሩን መጠበቅ ያልቻለ የተበተነ ህዝብ ነው። ኢየሩሳሌም ያለውን ኢትዮጵያም የተወሰነ ድርሻ ያላትን ጎልጎታ ያለውን ቸርች ለሺህ ዓመታት የጠበቀው እስላም ነው። Duuba kaayoon muummichi ministeeraa qabu wanni kun guutuu asirra hin jiru Filisxeen biyya Israa'ellee biyya taatee eenyullee dura dhaabbichuun aga wanni kun ka'ellee kan inni durallee Filisxeenis biyya taatee Israa'ellee biyya taatee jiraachuu qabdi kan jedhu kaayanii sanbira dabaree seenaa akkaataa uummanni Filisxeen deebisee Israa'eliin agasiin addunyaarra facaate nam deebisee qubsiisee lafa kennee fi eege waan hedduu dubbatanii jechuudha. Kuni qulqulluu ifa. Wanni muummichi ministeeraa gam tokkoon itti duulamuuf wanni hubachuu qabnu uummanni musliimaa jechuudha. Duulli guddaan Itoophiyaa keessaa irra deebi'e ammallee sidii tuqu namni kun nama dhugaa waan hedduu lafa kaayee dubbate waan tokko lamaa miti. Waan hedduu waan olomaayin kennaa gabbaatee miidiyaa irratti dhiisi nutti himuu sodaate hedduu lafa kaayee jira. Uummanni musliimaa eenyu akka ta'e maal kanneen achuma liqimsaa. Duuba maaltu dhufe ammallee bishaan Abbaayaadhaa
osoo gamanaan amma rakkoo yaa'ii biraa karaa Ijiptiitiif Suudaanii bakka biraa irraa ka'u mootummaan Dubaay Yuudaab yookaan ammoo gartanii mootummaan Dubaay rabbi jazaa isaanii haa kafalu uummata Filisxeen kan bishaan dhabee bishaan malee jiraatu kanaafi bishaan Abbaayaadhaa karaa Ijiptii walii galuudhaan eeganni gadhaqe jechuudha. Harkisanii torbaanota gabaabaa keessatti torbaana gama fudhatu mooji to'annoo Israa'el jalaa yookaan ammoo kaakalee Israa'el fi bishaan safartuuf jalaa baasanii lammiin Filisxeemii hundi guyyatti liitira 15 akkasiin argattu kan dandeessisu piroojeektiin tokko banamaa jira jechuudha. Piroojeektiin kun bishaan Abbaayaadhaa akkaataa itti uummata Filisxeemiif dhaqee dhaabbataadhaan uummanni Filisxeemiif danda'ee bishaan ofii argatuu fi irratti dalagamaa jira jechuudha. Kana irratti illee duula guddaa deemaa jira. Simbira gahuu dhabuun ni mala kanaa gartee namni hedduun waan kana haarawasiin ta'uu ni mala waan ragaa qabatamaa lafa jiru jechuudha. Inni kun bishaan sun achitti bahee akkaataa itti gartee wanni sun uf danda'an Israa'elillee hayyamtee jirti. Ammoo to'annaa kennaan meeshaan bishaan akkaataa itti galu hundayyuu kan jedhuun isaanii walii galteedhaan mootummaa Yuudaab gartee karaa saniin bahiin guddaan itti bahee baajanni guddaan itti bahee bishaan akka argatan godhaa jira jechuudha. Kana gubbatti ammoo warri iyyaa jiru ni jiran ammallee nu gurguratee kunoo kaleessaa jennee jirra. Bishaan Abbaayaadhaa karaa biriin gurguratee ammallee yaa'ii biraan ukkaasuudhaa fi waan biraa fidaa jira jedhaniitiin mariirra jedhanii jechuudha. Laala bishaan nu bira dabree asirraa ka'ee kunoo eega inni Ijiptitti kan dhiyaate karaa sanitti hidhamee boombaadhaan karaa lafa jalaatiin tubboon uummata Filisxeeniif dhaquuf sun maaliif dhaqaa foorra yaa'ii asii kaasaa jiru jira jechuudha. Bishaan dabre osoo bishaan asii kanallee ta'ee yoo silaa dubbatanii fakkaatti xiqqoosi jechuudha. Uummata summii akkanaa kan waliin jiraan agartee. Uummata summii badaa. Uummata waa takka hin beekne. Abbaan fedhe waan fedhe yoo amane dhagaatti amanee mukatti amanee maqaa rabbii amanuuti warri hagas nama jibban takka jiran. Mootummaan Ijiptii kakalee bishaanii iyyuu sun hadha hin dubbanne waan hedduuf jechuudha. Garuu hadha ganda keenya keessa wocaa jiran sariin duutu jirti jechuudha. Isni galee sariin duutu jirti jechuudha.